السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isinii jedha. Hadhallee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufe kunoo maakiif ibsishaan uummata haalli isaan ta'aa jira kun isinii galaamu wayirra dhaabatteetti achi gabbuusee dheeraanis gabaabaanis tokkuma jechuu isaan na fakkaate akkas ibsa maashaallah akka walirraa bareeda wallaahi dheerinni fi gabaabinni faayidaa maal qabu. Waan namni agliidha. Maashaallah babbareedduu waan qacaleewwan isinirraa bareeda oliif sinaa dhiisuu isiniin jenna. Maashaallah uummata warroota isaan xamadan garuu warroonni isaan xamadan sunniin illee amma karaa harka isiitiin deebi'aa jiran. Dhiifama jedhanii maal jedhanii ofumaa walitti garagalanii wal fixaa jiran. Ijoollee akkana walirraa bareedduu isaan lachuurraa bareedee jira wallaahi. Waliif isaan haadhisu. Innaa ibsishaan harka akkana godha xiqqoo mul'atu malee maaltu isin dhibe jechuu isaati. Isin wayirra dhaabattee achi isaan qixxaarte jechuudha. Miskiina wallaahi maashaallah rabbi waliif isin haadhisu. Miqqanyaan isin laalte nama dhagaa ilaalee haa taatu. Dhagaa yoo ilaalan isa ta'umi. Haa taatu isiniin jenna maashaallah horaa bulaa deebanaa. Ilmaan gaggaarii rabbi isinirraa baasa isinuuf ijoollummaa kanaan jannati sanii ijoollummaa kan ilmaan qacalee kan akka ibsaa xobbaa kan akka maakii waan jenne jechuudha. Rabbiin isin haa kennu. Wallaahi baay'ee natti tolanii viidiyoo kana adduma feesbuukii keessa deemu akka tasaa arge erga gadhiisanii sa'aatii 5 hin argine an dura ijumarraa fidee isiniin jedha viidiyoo isii kaa feesbuukirra gadhiifte viidiyoo baay'eerraa hojjenne garuu kama tiktokii irraa hojjedha malee akkasii maashaallah mee horree akkanaa isinitti tolan baay'ee natti tolan dhugaa rabbi. Uffata haaraa zana fuulli isaaniitu haaraa ta'e ka duraa caalaa irraa bareedeera dhugaa rabbi. Maafii faayidaa dheerinni fi gabaabbinni maakiin lana wanti namni beekuu qabu maakiin gabaabbinni badaan qabdu mucamaatti dheerate malee dubartoota amma gaafa waamichaa dheengadda bira dhaabatan tamaakii gadi fa'aa jira. Dhiiraa sirriitti tara ibsaan asliyyoon tara na fakkaata. Akkasii kana ammoo viidiyoo kana ammoo gaafa asliin moo'isan isaaf hojjette sagalee irraa cufi malee irraa bareedee jira tana qashtii qacalee biiftuu gama fakkaattu maal gochume afaan maalii arrabsan isiniin jedhan arrabsina. Aslii hedduu jaalatti. Burfaalii isaallee yannoo godhuu baattu isin aroosarra jira waan ta'eef irraa bareedee jira. Miqqanyaa rabbiin isaan irraa qabu inshaallah amma afaan irraa qabatu jirani. Viidiyoo kana ammoo dheengadda gaafa waafichaa isa wajjin taphatan wallaahi baay'ee walirraa bareedan. Ceekuma ol tara jechuu bar wallaahi bada annoon qabdu qabaattuyyuu isaa ta'e innuu jedhee maaltu nama dhibe isaaf ta'ee jira. Innaa wallaahi namni jireenya ofii jiraatu dhiisee yeroo ammaa miidiyaa namoota miidiyaa irraa fayyadaman ka fayyadan sunniin jireenya ofii dhiisanii jireenya namaa jiraatu jiran jechuudha. Isaan faayidaa takka irraan qaban. Isaan ammoo taphatanis faayidaa qaban. Beekamtii qabanii. Kan ammoo samoonuma inni dhufisan jechuudha. Samoona mushurraa oo'a. Samoona sanii maashaallah. Qacaleewwan dhugaa rabbiin miidiyaa kanarraa tokkoffaa isaan jedhe yaada. Namni jaalalaan tokkoffaa waadaas ta'ee wantiidhaanis ta'e bareedina wal biraa bareeduunis ta'e kan ammoo guyyaa san beektaniire ibsishaan ulee irraa akkana jedhe waan hin beeku. Yoo ija keessas ilaalu garaan bucbucna jedhaa garaan na badaa garaana nyaatta jennaan anillee eegas irraa kaasee garaana guyyaa sanirraa kaasee garaana nyaatta guyyaa kana guyyaan kun isin agaluufa. Maashaallah durbummaa qabu godhe kan mucaan akkasii guyyaa kun guyyaa sanii akka aadaatitti dhadhaallee dibanii fidanii nyaata aadaa isaaniillee fidanii qorii aadaa qarsiillee fidanii maashaallah wallaahi hedduu namatti tola. Rabbi waliif isin haadhisu baay'ee walirraa bareedan dhugaa rabbi namni waanumatti miqqanyuuf wallaahi kun amma dhadhaa dibuudhan jechuu akka aadaatitti kuni qorii aadaa arsiiti. Aadaan arsiin jira karaa argeelleen jira jechuudha. Nama gurguddaan irra facaasee waan sananiin
anillee ana maan irra kaa'uu didanii jedhee gaafate dhadhaa ati yeroo san gabbaate jennaan ammaan hin jedhu garuu inni waan biraa jedhe kamaalii jedhe ana silaan irra kaa'uu qabanii jedhe innaa rabbii holiif isaan haa dhiisu qacalee bareeddu mushurraa oo'itu guyyaa san ammallee amarra jiran ji'a takka hin geenne wallahi baay'ee irraa bareedee jira maakii qashtii ibsishaallee akkasuma qashtii namaati baga rabbii waliif isaan hiree miqqanyaan kijibdee amma kaa tiktookii hidheeti waa'ee isii maqaa isii balleessaa ture amma ammoo isii araarfatuu barbaadan Nasraa Gursumtu nu erge maalii ta'an ol fixxe jarrummaa wal sababdee ol fixxe jirti maakiin isaan lafumaa hafanii maafii fi ibsishaa akkanuma zanaa hojii jedhaa jiran qaniin viidiyoo gadhiisa viidiyoo miira keessa nama galchu akkasii olii ibsaan haa dhiisu wallaahi baay'ee natti tolanii kun qoriin ka'aa daarsiiti kun ammoo hararge maakishaa akkana ammoo shiitannoo godhatteetti hedduurraa bareeda. Hedduurraa bareedee bana garaachiillaa isin jechuu kiyya maal fallees maali waaw hinnaa isiillee adda bareeda uffanni isiis adda isiin dura uffatan baddu maashaallah tabaarakallaa warqiin argaasii achi sallafe maashaallah sargii guddaallee godhu jedhanis la akkasii masoo garaman gubata malee namni ol jaalate tokko addaan hin ba'u abadan wallaahi durallee rabboon kana wal fide malee wayii jarri namni osoo waliin maraxateen rabbi dura namaa maraxe abbichi sun jaalala gaafata wanni hunduu rabbiin alatti hin taatu akkasii warri hinaaffaa mee ijoollee akkasitti samoo namaatii fi hunda isaanii akkasi garagalchanii arrabsanii irra dhaabatanii suuraa isaanii garagalchanii jedhasan irraa fakkeenya fudhadhaa amma gaabbuu jira jarroo jechuudha Nasraan nu erge Nasraa akkana jedhaa jedhe Nasraan waan gaarii keemfeetu mana jedhaa amma gurbaan qulqultichi tokko akkasii asuma dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.